gadit ilma namaati. Nama baay'ee agarree nuti nama farrashna namni waa godhuu hin danda'u namni nama qaba jabaa ni danda'a maali namni kun abbaan fe naman dhaga'u maali namni naman dhageenye hin jiru ilmi namaa namaan bulaa as ga'e turumarraayyuu. Sigala rabbiin bar nama kana namarra godhe mudiira godhadhaadhee nama lamaan tokkorra godhe nama sadi godhanii. Saniifuu namni nama jala buluu danda'a namni nama harkaa ba'uu danda'u hin jiru. Lammaffaa irratti waan maqaa xixiqqoo ustaaza jedhamu kana waan hagana Oromoo Islaamaa kana nu tuffachiise ani duniyaa kanarratti argeen beeku. Dhugaa walitti mooyyaa miti. Joollee wallaaltuu miidiyaa kanarraa dannastu caalaa bar joollee miidiyaa kanarraa dannastu namni jalan saalfatu wallaalaadha. Areeda kaayyatee kaan masgiida makkaan jala dhaqee salaata. Kaan ammoo asirra fidee nu jeeqa. Kaan dabbaalaali jedhaan kaan dubrummaa asirraa qaba jedha. Kaan bashari moo maal jettan laqaan laqiitti darbi jedha. Wallahi ani silaa jara kana yaasanii ayesh isin tuqeessanii fi waan kan kiyya waan tuqeef kadeera wallahi wabillahi ustaaz kaasuuf isaa nu fayyaduu fi irraa waa barannu ta'uu qaba. Malaayaanii gidee namoonni hedduu mana banan hin dhayinaa ufillee hin haasofnaa dawware nu yaachisu. Laakiin gidee namoonni gurguddaan hayyoon as jiran carraa kenninee namni akka kiyyaa gashiifni wallaalan kun callisee taa'ee dhageeffatu. Wani nu miidhe dura maali jedhan carraa beekaa kennuu dhabuu kenna. Amma bar ilmi malee daawaa godhan. Beekumsuma malee fatwaa godhan. Kanaaf ancarraa bakka namni beekan jirutti beekaa kenninee dhageeffannee karabbiin nutti qabe waa gad irraa fudhan irraa fudhan dhugama toobate kinga wallahi galatoom ustaazutti huwa muaz ye abdi ataman fudu ustaz ntew ni dofa harka wa dalaga dawo jira ashira sini ba makka keessa jira gadillee nan baaftu yaada kee carrase qashitadhu haga ustaadni reedii ta'u biizii waan ta'aniif haga isaan billiqas jedhani ati xumuri yaada kee adaan ustaazni qophii miti agas taanaan deegaa takka itti dubbadha yeeshi ana ustaazni dubbannaa muyiti qabadhe beeytaa nama sheekaa kana baay'ee kabajaanu garuu akka nama sheekaan kabanyallee warri nu godhaa jiru darsaa xixiqqoo tan buliinki darasaan tunniini darasaan amma dhufte tunni maqaan bashar jedha kaan kingi baafata makuma jara laala maqaan maanu islaamummaa malu kingan deetan warra maqaa sheekota xixiqqoo kanarratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhaa ummata wallahi wabillahi sheeyni asiin nama amansiisa jarri asiin amantii balleessa bar namni wallaalaa yoo waan fedha namni nama wallaalaa beeka nama ofii sheeka jedhu ka gaafa kaan quraana qaroo ka gaafa kaan sirbu ka gaafa kaan maal godhu namni nama kana laale amantiin islaamaa kun mutlaqa nama fakkaata abbuma fedhe yoo ta'e wallahi wabillahi amma nu caala nuti amma nama quraana qare nama sheekoo xiqqoo tanarra gabaree irra waa beek amma gabareen baadiyyaa keessa abbaan faan silaatti deeytee ati biratti raayyaa quraana waa balleessite mataa sirraa fuuti laa shakka fi zaalik maaliif beeyta waumattii mansan seef goote deemti dhugaan jararraa dhugumaan rabbi xamane warri Itoophiyaa ka gabaree sunni warri baadiyyaa shookan asirra dhufte tun ammoo irra guddaan sheekota seenu garee shaadam jechuun warri gurguddaaleen hin jira beeka warra xixiqqoo tanneen tanarra yoo danda'aman bakka jiranitti asirraa nurraa taa'i amantii kennan balleessin maaliin godhin jechuu dhiisanii tarkaanfii tarkaanfii bakka hidhaa gabaabsi abummaasii eeggataa jiran gabaabsi. Ayyeesha abummaasii kenneen ammaas fudhaa baay'ee jaaladhalee abummaasii. Tiyoorin hin barbaachisu. Sheekh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz akkam nagaa fayyaa. Jirtee kam. Itti dawwalamte anumatu waa dubbataa jira haasaa isin waan irraa haasaa jiru quba qabdanii. Namni beeytanii haasaa dheeraa beekumsarra dhiibbaa walirra walirraa ilmirra dhaabbatanii maslahaa diinii maslahaa namaa haalli rakkoon galte akkamitti dhaamtitu irratti haasa'uu barbaachisa. Laakiin irra hedduun keenya ibidduma qabsiisuu, oowwisuu, waluma jalaa butuutu baay'ata.
Kanaafi firoolee humnatti makinii Abu Mu'aazaa dubbatanii anaafatillee teennee dhageeffanna yaada jedhuun isarraa fuudhee mee isin kanarraa akka godhuu qabnu akka taanullee nutti himaa sheeka kenna. Gaarii kana nawwa tachaasha. Ana ifiifuu jaartiin nara dhalte qarshii gartee gargaasan argadhe kana mana jaaradheetiin manan jaaru jiru kana hin xumuranne waan silaa qaraa isoo illee dhiise aboo hajjii firrumaan asirraa waan takka walitti coccorodhe ogo jaartiin dhalte mana kana ol qixxeeffadhee ol golfadhaa jeetiin kana jira namuma waa beekuun ofirraa dadhabee na arrabaan zul na godhanii je hayyee jeetiin firraatti dhiise aboo kaa isinii dhiise ifirraan taphadhaa ifirraa na dhiisaa ustaadummallee ifirraa lafa kaayaa jeetiin firraa kadhadhee dadhabee je saniin bishaan dhaqee firra naqee je matarratti haala faatee bira dhaabbadhee achumaan lafaan hafuudhan jebuu kana tiiktookii xiinarra gubanii je duuba rabbiinis na jira warri silaa nabii kullee waliin na duulee je makluuqallee narra kaayee yaa Abu Sabraddiin anaa duraanuu na dhukkubu keessaa na utaalchisanii sinigaleemi kanaafuu mucaa kana yoo dhugumatti maama bayaan osoon dhukkubiin baalagummaaf ta'e seeraan haa gaafatamu yoo baalagummaaf waan kana uumu taate yoo ammoo yoo gartee mucaa kana gartee dilan hunda wallahi kanatti turoo nama roorrisullee gaarii miti yoo turoo sen taate arama takka ajandaa isaa irraa dhaabbadhee dubbadheen beeku arra malee tana dura yeroo iddoo ajandaa godhatee inni takka irraan dubbanne arra garuu arraan irraa dubbadde inni izaaba haala taanaan Abu yoo Sabraddiin dhukkubsate wallaananii haadha abbaa qaba mucaan kun lammiidha qabaa bortoota jiranii bortoota irraa kaanii achi dhufuudhaaf yeroo hanga fudhatullee ni beektanii dhugaa. yoo fayyaa hin qabaanne ni wallaannata lammii qabaadhii namni dhiiga qabaa. Abu Sabraddiin dubbuma reefu sanarratti akkasii gad dhaabbannee waan amma haalaataa reefuutiif haalaaf lafa keessan sun Ustaada Faajii Ziqee Faajii waan sun irratti hojjetanii waan kana ganama uummanni ilaala amma dubbiin akka taate Abu Sabraddiin keenya uummata silaa gargaarsaaf yookaan dirmachuudhaaf deemuutu keessa waan biraa shira biraa xaxu jira. Arku jirtan waan kana Sabraddiin aqiidaan Hamzaa qabu ootamii. digaltee dhiisi jedha warra komintii ni fitadha dhaabbadhu ni fitadha. Arku jirtan warruma silaa galgala dirmachuudhaaf namni tokkichaan bira jiru yaammateetu shira biraatu achi dhaqee haaree shira biraa xaxu jira. Ijaan harkaa jirtan wallahi rabbiilleen irraa gaafachuu ta'a galataa deebi'uufi ta'a addunyaa fi akhiratti illee warra akkanaa kana hunda ammoo nasiyaan gaariin waan reefu jirtu akkaataan irraa falaa akkaataa irraa malii irraa goolabbiidhaa Namni qabu wallaanuudha isa. akka reefu jettan sunitti formaata godhanii Amma rakkas jennaani maatii isintu itti akka nuti waan gargaaruu deemne mi'aaf soodamsaa dhugatti wajjin as jira galgala kanarra isi gargaarsa goonaaf ni jenne. warruma jibbaa qabu ishee Jamaal Alii ifaadha warruma jibbaa gurbaa kanaa qabu Kana illee nu hubachiisina mee dhaggeeffadha yaaboo. Maraataan ni wayyaa malee hin fayyuu jaansii galee. Mucaan kun osoo qicaa silaa sammuu keessaa jalaa qabaachuu baate dubbiin namaatillee akkatti keessaa isa nu tolchistu. Gabbahee mucaan kun haala takka takka dalagachuuf haalli naan mijaa'u takka hin qabu taa'insaa fi jaartii garaan guutuudha dhalarra jirti. Mana kana dafeetiin tattaafadhee mee geemumallee taphadhee beekaa ilma dhiiraa responsibilitii irra jiraa miti. Haruma isa isaa mijatutti responsibilitii san baachuudhaaf taffa jaa. Geema mucaan kun qabate kanas isa rabbi nuuf haa fayyisu geema kanas ni taphachiifna. Gartee mucaan kun kaayyoo qaba. Kaayyootti gartee jaartii sanitti ol galfatee mana sanitti ol qixxeessee har'a akka maqaa barbaada. Kanumaa hojii dura dhaabbatan isa ka xiqqoo jalaa waa qabu sammuu sanii miti. Namni fayyaa qabu keessaa utaalee dhugaa dubban. dhuga Wallahi deena irraa qicachuudhaaf itti tattaafatu jirtu. Dhufee sanuu bara keenya jee. Kanuma warruma barateen firaa dadhabee jee. Mee laalaayyee. Gize habara dees mataa gubbaa wal cabsuudhaaf akka dalagaa ol godhate nuti jaahillee akkamitti haa jiran.
ربي دبا ما يسانا أقول والله لازم أورك قراتي خجبات وانا ما نواريني بدي بوزي كاي متان نياتي يا أخي ولا ويروح بدي وانت ولد تنكمنين وانت ولد تنكمنين سلتين بربيري بخوان بدي ورك يا دقيقة ناس يكجبها يعني خيمة البيت سبيشالي ورا ملك اليوم يا دوغان أولا فلا رجالة تقابون تيو ما تكورا تكا نورو كتك أنا تقولوا إيجا إنها فيو جيمة سنتا بتشوفنا إنت نختاره ما سن كيسا نمني ما وري جل جدا نمني تكتك نبرة سامي نمني دقتي بريس خينيا يوم فلو ذاته إن شاء الله نجرا وريت أنا كبر جمت تكتك بريس سامي وناس كبار جورناليسا وريكم أنت تيز أما سوينا سنبيه قبل ما البيت أجرا خين جيمة سنتا بتشوفنا وأنو أنت جيمة بابنسن برسنتين شنتم يوخا برسنتين أبو تمام لتو شاينا بدمتي بدلا كسي وانس جيمة بريس خينيا سنو قرتي ركو منا خنت تقولوا منا نرافت تشوتو جيمة سنو تبتشي سوديما بدلا جيمة سنو تبتشيفنو nuti akka obboleeyyummaatti taphatoo gargaarsan ta'in akka fadhitti waltaane hanga dandeenyutti wal gargaaree mana san hanga takka anillee naaniin beekaa haga takka ji'a takka raafatee jira naafinni keessaa wal quba qabna so haga sanillee irraa haafinnuu fi jaartii isaa tadhaa deemsanillee haa gargaarru wanni namni namaa Ziqee deemaan qabi laal wanni ati jette yaadni kee bareedaadha ammoo nama keenyaatiitu walit dhufee gargaarsa dhugaa sun gizee godhuu deeman kakeeysaan karaa kanaan irra bu'aa qaba jee dhufee waa godhu ni takkata irra wanni geema sanarratti haa taphatus achiinis waan rizqii rabbiin isaa jedhe chaayinaanis fudhattee harkatti waliin namni jiruuf obsi black gargaarsa ammaatii miti beektee gargaarsummaan kun waan ammaatii miti wallaansa isaatii dursa amma yeroo tanatti yaada tokkoon qaba. Tagargaala amma laala rizqa hinaafsa gutakka. Ijji namaa harami garagaltee jirti. Waan kana namni gargaarsaa jecha filima kana uummataan namuu bira jirti. Kanaafuu dubbii gargaarsaa namni fadhuma amma bayaan kontaakti godhaa malee asirratti takkanatti naasawinaan. Maamma bayaan akka reefu waliin jenne wallaansa yoo barbaade ziqay kontaakti na godhaa jee anis kontaakti na godhaan jee ta wallaansaa bira jirra. Ta ammoo namni mana isaatii turraan dhuminii kanaaf kananiin gargaara yoo jee akkuma keessaan kontaakti wal godhan kanatti namni hundi nama silkii walii qabu walirraa fudhatee kontaakti wal godhee haa gargaaru malee tartiibetti aanullee dha'e onlaayinarra finnee waan kanarraa haasa'uun nun barbaachisu takkaffaa. Hoggan assalaamu alaikum siin jee usiitu manaa deebise. Salamtaa maalan godhaan deebisaraan wayi. Maaltu tana fide maamma keenya? Naaf ta'eeti. Siif ta'eeti moo aaraan godhu jirta? Wallahi naaf ta'eeti. Okay. Amma rabbiin sadii jechuun samaaf ta'eeti. Islaamummaa fi warra islaamaati irraas abdiin irraa kuutadhe. Laale maamma keenya islaamummaa tana namni hundi ifiif qabaata malee namaaf hin qabaatu. Akkas inni beektaa? Maqaadhaan jarri islaamummaa tokko walitti qabaa mire. Mee dhaga'i guyyaa qiyaamaati na wajji gaafatamtaa dirree qiyaamatti. Eenyunni? Atiin baane guyyaa qiyaamaa gaafa islaama turte san anaaf jecha islaama taate moo uummata kana jecha islaama? Ni dhagamam danda'a. Sin dhagaya yaana dhageessa. Hamza ani rabbuma kanaaf shakkeen jira dhiifama. Mee maal shakkite mee maamma keenya nooyi mukaa waan shakkite. Mee koo ati gabbee kaasa masqalana irraa achi qabi ati koottu. Laal lakkoon akkanatti hin taane rabbi zulmii dalaguun arge.
Yaa Muhammad dubbii tana waa keessa keetirraa jechaa hin jirtu rabbi sodaadhuutiti. Rabbiin akka zulmiin والله dalayne keessa والله keeni beekaa. والله وبالله حمزة خيس خيان انجل ونيت جران انجل حمزة بر حمزة بر قد بينكو أبريت لا بتميت ولينس كراني بينامي ميت بريسة Eh دبينكو أبريت أدون ولا يور أميت ولا يوتي لا مومت توقفنا mee ني waan أغرتاني bareedduutu akkasiin jiru. نانجل Laal haasawa ammaati jechaa jirtu kana waan ammaati godhaa jirtu kana ummanni kun waraabbatee boru siin dira. والله حمزة سلا أسربين يور لبون حركة إساقي سو خجرات تات والله آخرة تمر بريسار آخنا مسكال أم إتي أماني خانت أسن دئين فلاد والله 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 ثم والله وبالله وتالله حمزة إنما أناتي تؤكم مسكال خنرت أوفا جيس مرتيب والله 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 أقسم بالله جافن دوئل قبر إسلاما خيست كنن نهين قبر تنان دامت دي سگلي فيديو وارا بدي لفقات في تد هاسج أرانكيت Amma keenya aarri waa hunda nama ni godha. Islaamummaan akka waa hundarra bareeddu ni beeytaa. Komantii namaatii fi namaaf jettee akkanam godheessu. لا ظلمي نرت الراوت مال أنا Namaaf bar ربي ummata إسلام malee أنا كن ummata malee لا لا islaamummaan nama zallamne لا mamma baya. لا كزيمت حمزة كزيمت لك حمزة أبان فدوان فدتي أمانو كفروا مرجع قابمون قب Wallaahi mirga qaba. Garuu immoo aayata kanan irraanfatee mamma baya. Man camila لا saalihan تخم falinafsihi waman asaa'a facalayha wamaa rabbuka bidhallaamin lilcabiid. لا سنجر كن صب Aayatni kun sobaa. إيه صب وما لا خاجمت ومرة سن صب ربين كي جبروتني مينس أنا ميود ما أنت Meema maaliin si miidhe rabbiin? واحد أن على الظلمي جدا نرت راوت ظلمي جدا ربي ربما إسحاق متى ظلمي جدا نرت راوت تو كفا ilma namaa godhee na'uumuun sunuu na zollome taakka jedhe Haa. ni dhageessaa miti Mm. ilma namaa godhee na'uumuun sun na miidhe ana zollome Mhm. hallamaffaadhaati Mm. ofii isaatiif fatanaa baay'eedhaan nama okkore sadaffaa makluuqa isaatiin na zollome waa sadiin kanaan rabbiin akka malee daangaa natti dabre waa sadiin kanaan akka malee daangaa natti dabre Ani garuu akka namatti akka Hamzatti wanni niin sii dhaamu maamma bayaan. Waan ati arra aaraa illihii gootu kana ummanni kun si waraabbatee boru siin dhawa. barsiisan kakadhaan siin je'e wallaahi yoonaan ka aaraa ka godhu taate obboleessoo maabaraatiin na gubba jiraa wallaahi summa wallaahi if qabeetan si argisiisan siin jedhe ani dhageeffadhuan ilaa maqaa islaamaatiin islaamummaa tanarratti du'uudhaan hin filanne dhageeffadhu yaa obboleessoo dhageeffadhuan amantaa islaamummaa bacirras islaamummaa fi ummata maqaa islaamummaa amantaa himatu kanaa wajjiin jiraachuu mannaa jara kiristaanummaa kasilaa guyyaa tokko isaanii nama isaanii akkanatti qeessee akkanatti itti duulu nama tokko agarteen beektu maaliif amantaa isaanii akkana laal taajjabeetan illaa amantaa isaaniitittu amantaa dhugaatii amantaa haqaatii
أما حديث النبي توكو من سلم المسلمون من والله حديث نسن حديث باطلة وارتيتو الرجل نسين أنت يا قيس بقى حديث والله يو حديث نمن هدودان اتين حقاتو سن حديث سن نتفق آياتيان من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم جتون نما الرب إساتي في حركة إساتي نقبه شوف كان قرأوا إسان وبليس والله كان حديث كان قرأوا إسانهم أوكي